السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت نبلي وانكيا نجاك أبدو جرتو الحمد لله. أرى اللي فيديو هارا قبل ديسني في جرا فيديو ننا قبل ديسني في ركو رفين سكيناتي رفين سكينة مالف نراج إتا مالف هدام ببقى مالف نو قدتو ديدي ولتي مرة كنو مرفين ساهن ديساتيو مالف أكسكني تاو سبب رفين سكينة كسنو راتاو في وان توكو قبل ديسني في جرا aga gama video ndemnen duratti warra video kiyya kanaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan gara maatii kiyyaa ida'ama mallattoo notification illee tuquu hin irraanfatina video haaraa akka gadi dhiisuun dafee isin bira dhaqqaba warri amma dura naaf gootanii nafaana turtanillee galatooma galanni keessan guddaadha akkanuma nafaana turaa isiniin jedha rifeensi keenya kunini akka fakkeenyatti yoo fudhanne fakkeenya biqiltuuti ama biqiltuun tokko lafarra dhaabatee fi waa biqiltuun ta'u yoo wanta biqiltuu saniif barbaachisu hin argatin hunda isaatiiyyuu jechuudha yoo lafti biqiltuun sunirra dhaabbattu lafa mijaawaa hin ta'in yoo biyyoo bareedaaf jalaa hin qabaatin yoo ganamaa galgala jala deemanii wanta isa barbaachisu bishaan ganamaa galgala obaasanii oowwinna aduu guddaarraa baraaranii maal jedhanii hin jedhini waa biqiltuu ta'ee gadi hin bahu yoo ka ba'u ta'ellee akka barbaadanitti gadi hin bahu achuma laafaa qancaraasa achuma dhaabatu ta'a yookaan ammoo achumatti baallirraa gadi jigaa dameedhaan cabaa yookaan ammoo kama humna hin qabne laafaa xiqqoo tuqamee jennaan cabuu kana ta'a jechuudha. Rifeensi keenyallee fakkeenyuma sani yoo qaamni keenya mataan keenya kun ka rifeensirra dhaabbatu kun rifeensa keenyaaf mijataan ta'ini rifeensi keenya ka duraan biqileerra jirulleen hedduma lallaafee hiddaan bubuqaa yookaan qacceedhaan caccaba yookaan iyyuu inuun guddatu bakkuma san ta'a jechuudha osoo ka guddatullee ta'e fayyummaan hin guddatu akkasuma jechuudha rifeensi keenya kuni. So akka rifeensi keenya fayyaa argatee hin caccabne hin bubuqqaane gochuudhaaf wanti jalqaba nurraa eegamu qaama keenya kana qulqulleessuudha. Qaama keenya akkamitti qulqulleessinu jettan nyaata barbaachisaa qaama keenyaaf ta'u nyaatuma arganne amma fakkeenyaaf warri ollaa keenyaa kun iyyuu ka bizaat xiraati jedhame tire nyaata baay'ee tokko garaa guuttannee nyaaturra nyaata qaama keenyaaf ta'u xiqqaa tokko ka rifeensa keenyaaf illee nuuf jajjabeessu xiqqaasaa yoo nyaanne nyaata bareedaa arganneerra bareedaadha. Rifeensa qofaaf osoo hin ta'in fayyummaa qaama keenyaa hundumaaf iyyuu jechuudha. Lammaffaanis yaaduu dhiisuudha. Yaaduun amma ilma namaa ta'e yoo ka daa'ima ijoollee human beene ta'e malee nama guddaan ka hin yaadne hin jiru. Ammoo akkasumatti iyyuu yaada xiqqeessuudha. Yaada yoo baay'ifnee cinqii garagaraaf itti buufnee sammuu keenya kana cinqinee sammuun keenya nu cinqamee jedhe rifeensi keenyallee akkasuma cinqamee yoo subu buqqa'ee nu harkaa taraa nu harkaa caccaba olillee hin guddatu jechuudha. Yaada ilma namaa ta'e kan yaadne hin jiru kan yaaduu dhiisuun hin danda'amu garuu yaada xiqqeessuudha wanta dandeenye tokko qabannee wanta nu dhibe rabbirra kennee du'aa itti goonee yaada ofirraa xiqqeessuudha. Ammas hirriba argatuudha. Hirriba dhabuuf hirriba argatuun qaama keenyaaf iyyuu ta'e rifeensa keenyaaf illee faayidaa guddaa qaba. Haga ta'e tokkotti haga dandeenye tokkotti hojii keenya yeroodhaan fixnee hirriba yoo xiqqaate sa'aatii 6 guyyatti rafuu qabna. Hirribilleen rifeensa keenyaaf hedduu barbaachisaadha jechuudha. Sammuun keenya akka raaxa argatu rifeensi keenya akka bakka mataa keenya irratti jajjabaatee nuuf gadi dhaabbatu nuuf godha. Ammas bishaan baay'ifnee dhuguudha. Qaamni keenya kun irra hedduun isaa kan inni dalaguun parsantiin harka caalu bishaani. Bishaan baay'ee tokko dhugnee qaama keenya dhiiga keenya qulqulleessuu qabna guyyaarraa qaama keenya dhiquu qabna. Bakka bishaanii yookaan shaayii, buna, asiira, juusii gosa adda addaa kanneen ofitti waraabaa oolle kun yeroodhaaf wayita sani garaa nu guuta malee faayidaa isaarra miidhaa isaatu baay'ata. Keessattuu wanta sukkaara qabu yoo ofitti baay'ifne miidhaa isaa malee faayidaa guddaa irraa hin argannu. Bakka sanis ittuma fayyadamaa xiqqeessaa garuu dhiisuu osoo hin taane xiqqeessaa wanta akka bishaanii kana guyyaarraa yoo kadhuunee dhiiga keenya qulqulleessinu ta'e qaama keenya qulqulleessinu ta'e rifeensi keenyallee akkuma biqiltuu bishaan argatetti argatee nuuf jabaata jechuudha. ammas yoo hir'ina akka ayiranii faa viitaaminii faa ka qabaannu ta'e rifeensi keenya hedduu tokko bubuqqaan caccabaa hiyyaa bakka sana hin guddatu
rakkoo guddaa godhata jechuudha. Hir'ina ayiranii ta'ee viitaaminii illee akka qabnu beekuudhaaf yoo nutti mijate doktora bira deemnee of laallee doktorri nuuf ajaje bareedaadha. Garuu akkanumaan lafaa kaanee wanti rifeensi kiyyanarraa akkana yaa'uu fi hir'ina viitaaminii yookaan ayiranii qaba jedhanii qoricha faarmaasiidhaa deemanii bitatuun bareedaa miti. Bakka sanii yoo nutti kamijatu ta'ee wanta akka kuduraaf muduraa gosa adda addaa ka ayiraniidhaan badhaadhee viitaaminii hedduudhaan badhaadhee wanta akkasii san yoo arganne guyyarraa yoo sooranne bareedaadha. Wanta akkasii sanitti yoo fayyadamne bareedaadha jechuudha. Dhumarratti ammoo rifeensa keenya soorata kennuu fi wanta akka tiriitmentii gosa garaagaraa babbareedaa kanneen yoo kennineef bareedaadha. Yeroo hedduu wanta akka tiriitmentii kan rifeensa dibannu kanneen wayita barsiifnu wanta akkanaa kanatti fayyadamee ture homaa naan goone faayidaa naan qabu wanti waan bu'aa qabu miti jedha namni irra caalaani. Waan hedduu tokko bu'aa qabu yeroo takkaanii yeroo amma dibataniin faayidaa irratti hin argatani. Wanta amma dabarsine kana yoo ka rifeensi keenya qabaatee rifeensi keenya fayyaa ta'u ta'e tiriitmentiin nu dibannu kunillee fayyaa bareedaa kennaafi. Fakkeenyaaf akka amma abukaadoo, muuzii, bishaan roozaa, killee, shunkurtiiwwan kunniin guyyuma jalqaba nu dibanne kanaani homaa wanta tokko jijjiirama irratti hin arginu. Garuu yoo buqqee rifeensa keenyaa ka fayyaa ta'u ta'ee wanta sanillee yeroo nadha kana dibannee yeroo itti aanutti kaan dibannee akkasii rifeensa keenya amma nyaata kennineefi jenne faayidaa bareedaa irraa arganna. Guyyuma tokkoon garuu faayidaa irraa hin argannu. Ammallee rakkinni guddaan kan rifeensi keenya nurraa ciccituu fi wanta nu afaan isaa irraa hin beekneefi rifeensi keenya kam akka ta'e wallaaluu dhabuudha. Rifeensi keenya kam akka ta'e yoo hin beekne qibaatiin nama tokkoof ta'u nuuf hin ta'u. Fakkeenyaaf amma qibaatii kokonaat ooyilii kana yoo fudhanne kokonaat ooyiliin rifeensa haayipiroosiitii fi miidiyeemii fi hedduu tokko bareedaadha. Rifeensa sallamiifin ta'a. Garuu low porositiidhaa fi yoo itti baay'ate hin goggogsaa bareedaa miti. Low porositiin hagas mara kokonaatii hin jaallatu. Yoo hin beekne amma fakkeenyaaf namni tokko yoo rifeensa high porositii qabaatee kokonaatii fayyadamee kokonaatiin baay'ee tokko ta'ee fi jaallate qibaatiin kokonaatiin bareedaadha fayyadamee akkana naaf ta'ee fayyadame jedhee nama biraatiif hima. Kunis ka'ee kokonaatiin bareedaadha jedhee deebi'ee dibata. Yoo dibatu rifeensa qabee jalaa goggogsa jechuudha. Maaliif rifeensa isaatiif hin ta'u reeka kaaniif ta'e kanaaf hin ta'u waan ta'eef tokko waan hin ta'iniif rifeensi deebi'ee yoo qibaatiin natti barsiiftee bareedaa miti rifeensa na jalaa goggogsee waan dhugaan barsiiftanii rifeensi na jalaa balleessee jedhan rakkinni guddaan tokko kana. Rifeensa keenya maal akka ta'e beekuu qabna wanti tokkoof ta'u tokkoof hin ta'u waan ta'eef jechuudha. Qibaatii nuuf ta'ullee addaan beekuu qabna. Kam argine yoo fuunee katti kenninu ta'e yookaan nuuf ta'a yookaan nuuf hin ta'u ta'a. Ammas shaampoo rifeensa keenyaaf ta'u beekuu qabna. Shaampoon hundi rifeensa keenyaaf nuun ta'u kan rifeensa keenyaaf nuun taane yoo ka fayyadamnu ta'e rifeensa nu jalaa kukkutuu nu jalaa ciccitee caccabsuufaan nu jalaa mala. Kanaaf kan rifeensa keenyaaf ta'u addaan baafannee beekuu qabna jechuudha. Kama argine shaampoo ta'ee fi yoo ka dhiqanneen rifeensa nu jalaa balleessuufaan mala. Kana fakkaata wanta amma dura dabarsine kana hunda isaatiyyuu sirreeffannee jennee biiznillah ta'ala inshaallah rifeensi isiniif bareeda. Kuni wanta ani keessa dabarsee anillee rakkina kana hunda keessa dabarsee soota yeroodhaan mala isaatti erge amma alhamdulillah rifeensi kiyya duraan hedduu tokko narraa yaa'aa narraa bubuqqaa hedduu tokko na rakkisee ture. Amma naaf sirraa'ee jira galata rabbii isinillee isiniif sirraa inshaallah. Garuu viidiyoo haga dhumaa dhageeffadhaatii rakkina kana keessa yookaan tokko yookaan lamallee ta'u sadillee ta'u hundi keessaniyyuu tokkollee ta'u keessaa hin dhabdanii waan kana hunda yoo sirreeffattanii jettan isiniif sirraa inshaallah. Viidiyoo kana yoo jaallattan obboleewwan keessaniifillee sheer godhaadha akka irraa fayyadamaniif. Nama hedduu akkana irraa rakkatee jira. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Gaafiillee yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf ka'a isiniif deebisa inshaallah. Akkasuma isinillee yaada yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf ka'a walirraa barannaa wal barsiifna inshaallah. Yeroo itti aanutti tiriitmentii bareedaa rifeensa keenya nuuf laaffisuuf nu gargaaru qabadhee isinii dhiyaadha inshaallah. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti har'aaf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.